Kanilma, kanafurukul kullu, sadenu wakatuku, amin. Arga kesan urkasa, makaba, kanilma, kanafurukul kullu, sadenu wakatuku, amin. Makaba, akasumasi. Guyyaa afurtamaaf guyyaa 80 keessanitti dhalattanii mucummaa Sillaasee kan argattan ijoolleen Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam nagaa Waaqayyootiin akkam ooltanii akkamiinis yoo nageessanii ameen galateeffamuun waaqeffamuun jajamuun amala isaa kan ta'e waaqni abbootii keenya qulqullootaa waaqni Abrahaam waaqni Yaaqoob waaqni Isaaq maqaan isaa kan ulfaateef kan eebbifame haa ta'u isatti adda baatee kan hin beekne kennaa fannoo jalaa guyyaa jimaataa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiifis galannaa ta'u ergamoota Waaqayyoo toloota Waaqayyoo qulqulloota Waaqayyoo warra Waaqayyoo kabaju hunda isaaniif akka aangoo isaaniif akka ulfina isaaniitti Waaqayyoof isaaniifis galanni ulfinnaa ta'u. Baga waggaa geessanii. Galanni isaa haa ta'u. Egaa ijoollee Waaqayyoo dhugumaaf taanaan guyyaan kun guyyaa addaati. Keessumattuu biyya keenya Itoophiyaadhaaf guyyaa baay'ee lafti keenya itti eebbifamte guyyaa itti saba kaanirraa biyyi Itoophiyaa sabni Itoophiyaa eebba hedduu badhaafame jechuu ni dandeenya. Guyyaan borii Sadaasa 21 ayyaana kana ilaalchisee abbootiin koo luboonni akkasumas barsiisonni wangeelaa hedduun isaanii guyyaa borii ayyaanicha ilaalchisee bal'inaan ni barsiisu. Egaa sagantaa kana amma kallattiidhaan as dirree qulqullummaa kanarra teessanii warra hordofaa jirtan akkasumas karaa garaa garaatiin keessumattuu abaarsa Baabiloon irra qaqqabaa jiru kan kaasudha. Guyyaan Waaqayyoo dhiyaateeraatii bu'aa ijoollee Waaqayyoo kiristaanni boochisaa osoo guyyaan Waaqayyoo hin dhiyaatiin dura yoomi kan inni bu'u osoo guyyaan Waaqayyoo hin dhiyaatiin guyyaan Waaqayyoo guyyaa addunyaan itti dabartu guyyaan Waaqayyoo guyyaa qamadii fi inkirdaanni gargar ba'an guyyaan Waaqayyoo guyyaa toloonni fi cubbamoonni itti gargar ba'an guyyaan Waaqayyoo guyyaa cubbamoonni fi gaggaariin yookiin warri qajeeloon itti gargar ba'anidha. Guyyaan kun osoo hin ga'in dura isin garuu maal godhaa jedhe bu'aa. Boochi keenya ammachuudha kan barbaachisu keessumattuu bara itti waa'een Waaqayyoo dagatamee
biyya lafaa leellifame keessumattuu waa'een qulqullootaa dagatamee waa'een cubbamootaa irra caalaatti mul'ate keessumattuu waa'een qulqullummaa hafee waa'een cubbuu waa'een xuraa'ummaa bakka guddaa argate guyyaa kana bo'uu ni jedhe Waaqayyo laphee boo'ichaaf uumame kana Waaqayyo laphee gadi of qabee fuula Waaqayyo duratti fuula isaa duratti gadi of cabsee imimmaan cobsee sakara turuuf haa kennu. Lapheen namoota addunyaa baay'een nagaa ta'eera ijoollee Waaqayyo. Dhagaa bara abbootiin keenya bara osoo kitaabni barreeffamaa kun nuufin illee dura Addaam eegalee hanga Museetti Museedhaa eegalee hanga Kiristoositti abbootiin turani Waaqayyoon hedduu kan sodaatan waan Waaqayyo isaanin jedhe battalatti kan nagaan taateewwan jiran hundumaa adeemsa hafuuraa wal qabsiisanii deemsa Waaqayyo kan filatan barri suni bara eebbifamaa ture. Barri keenya kun akkamaan haa barameedha ijoollee Waaqayyo. Baratti namni uumaa isaa dagatee bara itti namni Waaqa isaaf du'e qaraanii warra oolee Kiristoosin dagatee fannoo morma isaatti kutee dhimma biraadhaaf hiriire. Baratti dargaggeessi waa'ee amantii isaa lallabuu dadhabe. Baratti dargaggeettiin mana kiristaanaa keessa dhaabattee sirna qulqulleessaa raawwachuu dadhabde deemaamee gadi ba'a. Naannaa ilaalaa guyyaa sirna qulqulleessaa guyyaa sanbataa eenyu laata dhiigaaffoon Waaqayyo kan fudhataa jiru eenyu fuuldura hoolichaa dhaabatee dhiifama araara kan kadhatu eenyu moolaata baay'ee kan cubbuudhaan dhoqqee keessa gangalatee laaqii cubbuutti liqimfamee kan jiru osoo guyyaan kun hin ga'in maal ta'a? Bu'a. Guyyaan Waaqayyo kun guyyaa akkamiiti ijoollee Waaqayyo? Guyyaan kun jedha Wangeela Maarqos boqonnaa 13 yoo dubbistanii akkas jedhani Phexros fa'a Andriyaas Yaaqoob duukaboonni Kiristoos waa'ee bara dhumaa yeroo isaanitti himu guyyaan kun yoo midhanutti himamumaa jedhan isaan baay'ee kan carroomani bara sanan argine isaan guyyaa kana yoomi kan ta'u jedhani guyyaan kun gaafa raawwatu milikkita hedduutu ta'a jedhe waan baay'ee raawwata addunyaa keessatti isin garuu eenyumtullee akka isin hin dogoggorsine maal ta'a? Akeekkadhaa. Na waliin jirtu? Waaqayyo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo dhiyaateeraati bu'a. Barreeffama kana kan argannu sagalee qulqulluu kana kan argannu raajaa Isaayyaas akka barreesse boqonnaa 13 jalqabneeti. Himicha gadi buutanii lakkoofsa 6 irraa kaastanii argattu. Boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaastanii argattan dubbistan garuu waa'ee daddarbaa ilmaan namootaatiin kan ka'e badii addunyaatti dhufe keessumattuu abaarsa Baabiloon irra qaqqabaa jiru kan kaasudha. Guyyaan Waaqayyoo dhiyaateeraati bu'aa. Ijoollee Waaqayyo kiristaanni boochisaa osoo guyyaan Waaqayyoo hin dhiyaatiin dura yoomi kan inni ba'u osoo guyyaan Waaqayyoo hin dhiyaatin guyyaan Waaqayyoo guyyaa addunyaan itti dabartu guyyaan Waaqayyoo guyyaa qamadii fi inkirdaanni gargar ba'an guyyaan Waaqayyoo guyyaa toloonni fi cubbamoonni itti gargar ba'an guyyaan Waaqayyoo guyyaa cubbamoonni fi gaggaariin yookiin warri qajeeloon itti gargar ba'anidha. Guyyaan kun osoo hin ga'in dura isin garuu maal godhaa jedhe? Bu'aa. Boochi keenya ammachuudha kan barbaachisu. Keessumattuu bara itti waa'een Waaqayyoo dagatamee waa'een biyya lafaa leellifame keessumattuu waa'een qulqullootaa dagatamee waa'een cubbamootaa irra caalaatti mul'ate
keessumattuu waa'een qulqullummaa hafee waa'een cubbuu waa'een xuraa'ummaa bakka guddaa argate guyyaa kana ba'uu ni jedhe Waaqayyo laphee boo'ichaaf uumame kana Waaqayyo laphee gadi of qabee fuula Waaqayyo duratti fuula isaa duratti gadi of cabsee imimmaan cobsee sakaratu nuuf haa kennu lapheen namoota addunyaa baay'een nagaa ta'eera ijoollee Waaqayyo dhagaa bara abbootiin keenya bara osoo kitaabni barreeffamaa kun nuufin illee dura Addaam eegalee hanga Museetti Museedhaa eegalee hanga Kiristoositti abbootiin turani Waaqayyoon hedduu kan sodaatan waan Waaqayyo isaanin jedhe battalatti kan nagaan taateewwan jiran hundumaa adeemsa hafuuraa wal qabsiisanii deemsa Waaqayyo kan filatan barri suni bara eebbifamaa ture barri keenya kun akkamaan haa barameedha ijoollee Waaqayyo baratti namni uumaa isaa dagatee baratti namni Waaqa isaaf du'e qaraanii warra oolee Kiristoosin dagatee fannoo morma isaatti kutee dhimma biraadhaaf hiriire baratti dargaggeessi waa'ee amantii isaa lallabuu dadhabe baratti dargaggeettiin mana kiristaanaa keessa dhaabattee sirna qulqulleessaa raawwachuu dadhabde deemaamee gadi ba'a naannaa ilaalaa guyyaa sirna qulqulleessaa guyyaa sanbataa eenyu laata dhiigaaffoon Waaqayyo kan fudhataa jiru eenyu fuuldura hoolichaa dhaabatee dhiifama araara kan kadhatu eenyu moolaata baay'ee kan cubbuudhaan dhoqqee keessa gangalatee laaqii cubbuutti liqifamee kan jiru so guyyaan kun hin ga'in maal ta'a bu'aa guyyaan Waaqayyo kun guyyaa akkamiiti ijoollee Waaqayyo guyyaan kun jedha wangeela Maarqos boqonnaa 13 yoo dubbistanii akkas jedhani Phexros fa'a Andriyaas Yaaqoob duukaboonni Kiristoos waa'ee bara dhumaa yeroo isaanitti himu guyyaan kun yoomidha nutti himamumaa jedhan isaan baay'ee kan carroomani bara sanan argine isaan guyyaa kana yoomi kan ta'u jedhani guyyaan kun gaafa raawwatu milikkita hedduutu ta'a jedhe waan baay'eetu raawwata addunyaa keessatti isin garuu eenyumtullee akka isin hin dogoggorsine maal ta'a akeekkadhaa waliin jirtu Waaqayyo hunda keenya wajjiniin haa ta'u guyyaan Waaqayyo dhiyaateeraatii bu'aa guyyaan Waaqayyo maal ta'eera kanaan wal qabsiifnee yeroo kana dacheen sabni dachee kanarra jiru hundi yerootti bu'u dhugumatti waan addunyaa keessatti raawwataa jiru kun kan abdii nama kutachiisu dhugumatti waan Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu irratti ofii isaatiinis nu dubbate qulqulloota isaatiinis nu barsiise sun guyyaan inni itti raawwatamaa jiru akka dhiyaatan nutti mul'isaa jira mul'isaa jiru kana wal qabsiisnee mee faarfannaa tokko waliin faarfanna